Kam jirtu kabajamtu torroota keenya kun yoomta YouTube channelidha. AutoCAD Design 3D keenya paartii sadaffaatti walitti deebinee isinillee subscribe like gochuun eegaraa isiniin jedha. Kanaaf nu jajjabeessuun dagatina maaliif yoo jettan yoo isin nu jajjabeessitan kan nu jabaannu. Kanaaf subscribe like gochuutiin nu jajjabeessa. Paartii sadaffaa akka waliin ilaaltu amma AutoCAD keenya banannaan illee banadheeraa kun akkuma argitanii. Kanaaf warra kana oldeeffanne. Kanaaf faayila keenya gara 3D ta'ee jira akkuma argitan 2D irra jira. New kanatti gaafnu fidu kun 3D kan jedhu jira as kana kanarra keewwanna. Open kinu akkuma argitan nu banee jira. UCS jechuun jijjiirrachuun dagatina origin irra CS UCS icon no origin irra keewwattu XYZ direction keenya as kana nu dhufa origin irra ka'e as kanaati kana banachuun dagatina orthogonally kana laayinoota kana balleessinu. Kanaaf kabajamtoota torroota keenya amma kallattiidhaan gara project keenya taasisnu har'a kan nuti waliin hojjennu objectiin nuti hojjennu kanadha. Kanaaf kana akkamitti akka jennu fi harka caalu laalleenya extrude goone move goone join gochuu qofaadha kan nurraa eegamu. Circle kan qabu kana kanatti curve kan qabu kana akkamitti hojjechuu dandeenya object sodhu kan jedhu irrattidha. Kanaaf isinillee subscribe like gochuun nu jajjabeessa jenna. Kallattiidhaan gara tutorial keenya taasisnu amma seenne jirra. Kanaaf laayinii kaafannaa jalqaba akkuma beektan laayinii kaafanne laayinoota immoo gara extrude godhannaa jechuudha. Kanaaf laayinii kaafannu amma laayiniin kana agasii 15 jira akkana 10 seenaa akkana immoo 30 shin kunillee 10 kun akkanallee 50 jira jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan laayinii deemne x axis dha kan nu laatame bakka barbaanne ka'uu dandeenya. 15 nu laatamee jira 15 enter jenna. 15 enter jennee gara kana y gara y immoo 10 nu laatameera. Kana immoo 30 kun as kana akkuma argitan. Kanaafi kana jidduu 30 nu laatame. Kanaafi kana jidduu immoo 10 nu laatame amma kan 30 kaafanna. Kanaaf gara immoo 15 nu laatame jechuudha. Isa kaafanna amma jechuudha. Gara 30 dhufna x direction 30 arga dhufnee booda gara kana y direction 15 tti deemna jechuudha. Enter 15 arga dhufnee kunillee gara kanaatti ammallee gara y direction 15 okay escape difama gara kana 30 dhufna gara kana immoo 15 dhufna jechuudha. 10 dhufna 10 dhufnee irraa arga 10 dhufnee booda gara kana 15 dhufna jechuudha. Ammas y direction erga akkas 15 kana dhufnee kanaafi kana jidduu kan jiru immoo 50 dha. Shi kana 50 kana dhufna laayinii kana jechuudha. Gara kana gara y direction meeqa dhufna jechuudha 50 dhufna jechuudha. Extrude kan godhannu immoo gara meeqatti jechuudha gara z tti extrude kan godhannu. Kanaaf kanaafi kana jidduu meeqa jechuudha 30 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kanaafi kana jidduu as kana 15 as kana 15 walakkaan kun 30 kanaaf kana jidduu meeqa 60 jechuudha. Kanaaf kana hedduu kaafannaa jechuudha 60 bal'inni isaa kana jidduu jira. Kanaaf isa 60 deemnaa jechuudha akkana. Enter kana 60 arga deemnee booda gara kana meeqa dhufna jechuudha. Aga kanatti akka dhumaatti laayinii kan nyaadhumna yookiin immoo 50 laattanna jechuudha. 50 gaaf laattan ofiisaa laayinii isaa irra dhaabbata. Escape jennee baana jechuudha. Kanaaf laayinoota kana maal goona join gochuu qabna jechuudha. Join kan godhan laayinoota kana hundi isaanii join ta'uu qabu. Sababiin isaa extrude waan nun gooneef extrude akka nu godhaniif join godhachuun keenya dirqama laayinoota kana. Kanaaf enter jenna jechuudha. Enter erga jennee booda extrude keenya nuunne y direction irratti maal goona extrude meeqaan extrude goona. Kun kanaaf kana jechuun 20 ol extrude godhannaa jechuudha. Enter kana akkami 20 godhannaa jechuudha. 20 extrude erga godhannee booda kana akkam godhanna move godhannee achi bitanne keewwanna enter
akkas keewwannaa jechuudha. Kanaaf amma kam kaafannaa gara laayinii keenyatti deemne shii serkilii kana serkilii adda cite kana serkilii lama jira. Serkiliin kun maalidha? Walakkaatti citeera. Isa kana kaafannaa jechuudha lamaansaa. Isarratti kanaaf kan 60 kana jiddu sentarii keenya deemnee meeqa kaafanna? Raadiyeesii 30 fi raadiyeesii 15tiin laayinii serkilii qabna jechuudha. Kanaaf laayinii kana dhufne x directionii kallattiidhaan meeqa dhufna? 60 dhufna jechuudha. Erga 60 dhufne laayinii kana escape jennee kunnee booda diaameetirii as keessa gallee serkilii tokko diaameetiriitiin kaafanna. Diaameetiriin keenyas diaameetiriitiin eessarratti kaafanna? Laayinii keenya kana sentarii akkas yoo godhanne akkas godhanne mid point nu fida. Mid point iddoon nu jirratti akkana jenne serkilii keenya meeqaan kaafanna? Kan jalqabaa 15 diaameetiriitiin kaafanna. Kan lammataa meeqaa? Asuma dhufne tuqna. Kan lammataa sentarii kanarraa mid point 30 jechuudha. 30 diaameetirii jechuudha. 30 enter. Kun 30 erga kaafannee booda kan akkam goona tiriingoonii kutannaa jechuudha shii kana. Kanas tiriingoona. Kana litrim shii walakkaa kanarra tiriingoona jechuudha. Kana tiriim erga goone maal goona? Join gochuun dagan laayinoota kana. Join godhannaa laayinoota kana arfan isaanii. Waktan join godhanne kana enter jenna. Kaza extrude godhana gara kamitti gara y direction digdamaan akkuma kana. Laayinii tuqne enter. Kunooma meeqaan digdamaatiin enter jenna jechuudha. Digdamaan guddifanneera. Kanaaf amma maal goona? Qobaatti waan kaafanneef shii kana qobaatti kaasne waan ta'eef maal goona? Joint goona jechuudha. Wayimmoo move goone joint irratti goona jechuudha. Kanaaf joint akka jenne as kana jira jalqaba maal goona? Move goona jechuudha. Shii kana move goone kana irratti click jenna enter gaafa jennu specific base point nuun jedha. As kana tuqanna. As kanaa fi as kun bakka tokko waan ta'aniif isaan kana walitti gaxxaamanne qaxxitaatiin wal qabataa jechuudha. Kanaa fi pointiin kun bakka tokko irra jiru. End point. Kuma argitan kun kana fakkaatu goone irraa shift tuqanne yoo kana goone kanatti ilaallachuu dandeenya hundayyuu akka jenne. Kun amma wanti keenya wal fakkaatee jira. Kanallee join gochuun illee nurra jiraata. Kan akkas butanne ammas gara kana dhufne amma south east irra keewwanne. Kun akkanatti godhanne as keessa elastic kana keessa dhufne jijjiirrume. Kalerii sarri kanatti jirresti. Gara kanatti jirree ilaallu. Kun akkuma argitan kaafannee jirra jechuudha. Haala salphaatiin kanaaf kana maal gochuu qabna? Union gochuu qabna. Union godhachuun nurra jiraata. Kana wal qabsiisannee jirra. Amma kana kallattiidhaan join godhachuu waan nurra jiraatuuf join godhachuu qabna. Join godhachuu union keessa galuu qabna. Union kana fayyadamne. Kanaafi kanadha enter jenna jechuudha. Kun akkuma argitan amma join godhannee jirra. Kanaaf akka salphaatti kanatti nu hojjenna project tokko. Kabajamtoota hordoftoota keenya subscribe like gochuun nu jajjabeessa isin jenna. Daawwannaa keessaniif baay'ee isin galateeffanna.